dhugaadha amma yeroo ammaa kana bilchiginnaan wannoo kan filannoo isaatii garbuu haa ta'u qamadii qabatee gadi ba'ee jira. I think qamadii qooraadha. Sun hamma ta'e illee gaarii natti fakkaata. Maaliif yoo jette kan kanaan dura biyya keenya keessatti baramte wannoon isaa kunoo waan akka meeshaa kanaa gidduun darbee waan akka maacidii kanaa fi waan akka qottoo gasoo kana numa qabdi. Inni ammaa kun garbuu qofa. Oromootu jiidhaa qabatee ba'aa maaliif qooraa ta'e isa jette irratti ani akkanatti fakkaatutti garbuun sun agartee paartii Oromoo bakka buutu osoo hin ta'in akkuma bilchiginnaatti waan ta'eef kan Itoophiyaa gaafa ta'u yoo qooraa ta'e rakkoon qabu natti fakkaata. Akkasittiin ilaala. Kanaa jecha qoorsan natti fakkaata malee itti amma naannoo Oromiyaa duwwaa ta'e obbo Shimallis Abdiisaa qooraa isaa qabatanii gadi ba'anii gaaffii ammaatti kaasee kana silaa gaafanne seeras mitachuu dandeenya. Kun akka Itoophiyaatti waan ta'eef meebii sirna sanan mala ta'a isaantu beeka.